Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaasa 15 bara 2016 harka fuun akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa jedhu karaa jaadharbuu sabaa isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Maqaa Komaandi Poost jedhuun dararri wayyaaneen ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiru daran hammaachuun beekame. Mormii maaster pilaaniin wal qabatee bara 2014 yuunivarsiitii garaagaraa irraa barattoonni qabaman ammallee murtii hin argatin jiraachuun gabaasame. Waan qabdee gadi dhiisu kan wallaalte mootummaan wayyaanee haaromsa jechuun ergamtoota ishee kan garaa bulanii fi oppidiyoo waliin hiriiruun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi dhangalaasisuun beekaman gola Oromiyaa keessatti facaasuun beekame. Hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo Qilintootti hidhaman keessaa namoonni 17 qofti mana murtiitti dhihaatan kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallee jiituu gadaa. Maqaa Komaandi Poost jedhuun dararri wayyaaneen ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiru daran hammaachuun beekame. Kanumaan wal qabatees mootummaan faashistii abbaa irree wayyaanee hojjettoota mootummaa hidhuu itti fufee jiraachuun addaate. Haaluma kanaan obbo Tarrafaa Gurmeessaa namni jedhamu bara 2007 miseensa paarlaamaa Koongireesii Federaalistii Oromoo fi hojjetaa waajjira galii kan ture sababa Oromummaa isaa qofaaf kan hojiirra ari'amee ture. Akkasumas namni obbo Kumaa jedhamu hojjetaa waajjira geejjibaa kan ta'ee fi obbo Warqinaa namni jedhamu abukaatoo seeraa kan ta'an namoota yeroof maqaan isaanii hin beekamne waliin butamanii. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Buraayyuu kutaalee Gafarsaa fi Kattaa irraa dargaggoonni hedduun ukkaamsaman. Waraanni mootummaa abbaa irree wayyaanee nama nyaataa nama dhuunfaa kan ta'e mana nyaataa daandii kan naannoo Kattaatti argamu cabsanii seenuun dargaggoota qaroo Oromoo ta'an hedduu fi haadha qabeenya mana nyaataa sanaa kan taate Dubree Nuuraa Adam waliin ukkaamsuun dhaga'ame. Dubree Nuuraan kanaan duras ajjechaa deettii Horaa Arsadee Bishooftuutti ta'e mormitee mana daldalaa cuftee maqaa jedhuun mana nyaataa ishee cabsanii seenuun qodaa hedduu qarshii 60,000tti tilmaamamu jalaa daakuun qarshii 5,000 saamamuun ishee ni yaadatama. Dabalataanis obboleessa Dubree Nuuraa Adam kan ta'e dargaggoon Duulaa Adam humna tika wayyaaneen magaalaa Finfinnee naannoo Askootti butamuun mana hidhaa Maayikalaawwitti dararri jabaan irra gahaa akka jiruu fi haga ammaatti maatii waliinillee akka walii hin agarsiisin beekameera. Oduu biraan mormii maaster pilaanii wal qabatee bara 2014 yuunivarsiitii garaagaraa irraa barattoonni qabaman ammallee murtii hin argatin jiraachuun gabaasame. Yeroo darbee barattoonni kunneen waggoota 2 oliif murtii tokko malee mana hidhaa Qilintootti dararri hamaan irra gahaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Beellamni isaaniis sadaasa 11 bara 2016 turellee ammas murtii malee beellamaan darbuu isaa qeerroon dhaddacha sana irratti argamee ture sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaase. Barattoonni kunneen Abbabaa Urgeessaa, Mo'iboon Baqqalaa, Bilisummaa Daamanaa fi Addunyaa Keessoo kanneen jedhaman yoo ta'u, beellama sadaasa 11 ture irratti himatamaa tokkoffaa ta'uun waggoota 2 oliif gara mana murtii olaanaa Lidataatti hiriyoota isaa waliin kan deddeebi'aa ture dargaggoon Abbabaa Urgeessaa beellama irratti akka hin dhiyeessamnellee himame. Mootummaan faashistii wayyaanee kun ta'e jedhee barattooti kunneen akka mana hidhaa wayyaaneetti dararamaniif sababa garaagaraa uumuun akka isaan deddeebisaa jiranillee qeerroon kun hadheeffatee dubbata.
Dargaggoon Abbabaa Urgeessaa sababa hin beekamneen yeroo lammataaf gara mana hidhaa naannoo Amaaraatti argamu Shawaa Roobiitillee akka geessame himuun ammas murtii isiniif laanna jechuun sadaasa 18 bara 2016tti beellamamuu isaanii qeerroon kun addeesseera. Dabalataanis hooggantoota Koongireesii Federaalawaa Oromoo namoota 22 qilleenxootti hidhamanii turan keessaa namoonni 17 qofaan mana murtiitti akka dhiyaatan beekame. Kanneen hafan keessaa Cimsaa Abdiisaa eessa akka jiru akka hin beekamnellee gabaasame. Manni hidhaa qilleenxoo erga gubatee as yeroo jalqabaatiif kan mana murtiitti dhiyaatan miseensonni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo fedhii isaanii malee dirqiidhaan gara mana murtii geeffamuu isaanis ibsanii jiru. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos dhaddacha kana hordofuun kan isiniif gabaasu ta'a. Waan qabdee gadi dhiistu kan wallaalte mootummaan hollattee kufuuf jirtu mootummaan wayyaanee haaromsa jechuun ergamtoota ishee kan garaa bulanii fi OPDO waliin hiriiruun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi dhangalaasuun beekan golee Oromiyaa keessatti facaasuun beekame. Mootummaan nama nyaataa kanaaf ilkaan ta'anii warreen lafee ilmaan Oromoo alanfachaa turanii fi jiran jijjiirama fidu jechuun namoota akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Abdulaziizii fi Warqinaa Gabayyoo fa'aa kanneen ofiif iyyuu haaromuu isaan gaafatu haaromsaaf ergamuun isaanii waan nama qaanfachiisudha. Ergamtoonni kunneenis maqaa haaromsa jedhuun oliif gadi fiiganis mormii uummata irraa isaan qaqqabeen waaroo salphinaa uffachaa jiraachuu isaanis qeerroon naannoo garaagaraan saaxilame. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaa fi abbaa biyyummaati mootummaan ofiif bosostee kufuuf jirtu nuna harasitu jechuun ergamtoota kanatti waaroo salphinaa uffisuu qeerroon bakkoota garaagaraa sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himan. Oduu biraan weellistuu kabajamtuu fi jaallatamtuu kan taate Naafsaa Abdulhakiim poolisoota wayyaaneen mana jireenyaa ishee dhufanii badii tokko malee sababa Oromummaa ishee qofa qabuudhaan mana hidhaa Buraayyuu keessatti reebichi cimaa fi gidiraan ilma namaaf hin malle ishee irratti raawwachaa jiraachuu qeerroon naannichaa sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasanii. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni humna ittisaa agaazii namoota sobaan yakkanii maallaqa irraa saamaa jiraachuun saaxilame. Akka kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa bulchaa kan jiru agaazichi loltuu wayyaanee Koloneel Abrahaa kan jedhamuu fi koomaandi poostii kan hoogganu sababa meeshaa waraanaa fi siyaasaatiin abbootii qabeenyaa hidhee maallaqa irraa fudhachaa jiru keessaa tokko obbo Darajjee nama jedhamu ji'a tokko guutuu erga bakka buufata agaazii jedhamutti hidhanii booda mataa qarshii 20,000 harkaa fudhatee akka hidhaarra gadi hiikellee saaxilameera. Akkasumas abbaa qabeenya jiitii dhaabbata leenjii konkolaachisummaarraa qarshii 3,000 fudhachuun namoota hidhaarra jiran kanii kan ta'uunis saaxilame. Yeroo ammaa kana godinaaleen Oromiyaa fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa fi aanaalee Oromiyaa hundi isaanii koloneelii, shaalaqaa fi jeneraalii fi humnoota tikaan kan bulanii fi kan saamamaa jiran ta'uun beekameera. Caasaa mootummaa fi qaamni seera mootummaa manni murtii fi hojjettoonni mootummaa gahee tokkollee hin qabani. Uummanni tajaajila sirnaa argachuu hin dandeenye. Biyya isaa keessatti baqattummaan jiraata jechuun qeerroon bakkichaa sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaase. Dhumarratti oduu gaddaa. Qindeessaa muuziqaa Roobaa Dhaabaa namni jedhamu yookaan Mulgeetaa Abaatee maqaa jedhamuun kan beekamu sadaasa 13 bara 2016 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa dhagahame. Roobaa Dhaabaa aartii Oromoo guddisuuf of kennee dalagaa kan turee fi itti miidhamee itti reebamaa fi har'as shira mootummaan faashistii Abbaa Irree Wayyaanee itti xaxee fi itti xaxaa tureen qindeessaa muuziqaa Roobaan lubbuu isaa akka darbitu taasisameera. Roobaan aartii Oromoo guddisuu keessatti nama shoora olaanaa taphataa turee fi sirboota Oromoo ammayyeessuu fi aadaadhaan gara 5,000 ol nama hojjete ta'uunis beekamaadha. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos gadda isatti dhagahamu ibsachaa maatii isaa fi ilmaan Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Oduun keenya sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dabalataa fi malee yoo mabdeetti waan nyaattu dhugaadhaanis qullooftee isa ittiin jiraattu. Haqniyyuu nyaatata maaliif haqarraa nyaattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu. Barni wallaalte malee dhugaan iyyuu soorataa ni jarjartee fi malee gaaf tokkoyyuu ni buufta. Har'a buluudhaaf jettee maaliif of busheessitaa dhaloota booddee keetii maaliif of abaarsiistaa maaliif of abaarsiistaa. Haala gaaf kooluu galtee aantee kee meeqa nyaattee mana gumaa jiraattee. Taa'een yommuutti yaadu sammuun koo na dhukkubee hojiin kee bar na aarsee na guggubee na aarsee na guggubee. Kunoo gama sanarraan barkara baabiiftu kunoo asiin kara kibbaa kan ifti ishee mul'atu. Duumessi garuu kaamsee wallaan sootti kan jirtu kan ba'uuf hin riiqqattuut kan ba'uuf hin riiqqattuut kan ba'uuf hin riiqqattuut.
kunoo ammas garanaan karabaatiif dhiyaa duumessisaa guddatee hanga samiiyyuu gahaa duubaan ifat mul'ata duumessi cabsee ba'uuf fuudhaaf tattaaffataa duumessi kara hundaan nutti marseetu jira garuu duuba isaatiin ifa guddaatu jira tariifti kun bahee eebuu keenya nu furaa duumessi nurra darbee ifni nuti jiraate. Hooggantoota Oromoo jechuun maal jechuudha? Uummanni Oromoo gootummaa ijoolleesaa biyya keessatti boonaa gama biraan gocha qaanfachiisaa beektota isaa muraasaan ammoo hedduu gaddaa jira. Qabsoon Oromoo shira diinaas ta'u firaan gufachuurra taree diinaaf yaaddoo ta'eera. Haqa kana eenyullee haaluu hin danda'u. Wayita qabsoon akkas finiintee jirtutti maal gochuu akka nama barbaachisu walitti himuun warra gabrummaa jala waggaa 150 jiraateef qaaniidha. Qaaniin kana caalu ammoo gabrummaa jala waggaa 150 jiraatanii akkaataa itti gabrummaa jalaa ba'an yookaan gabrummaa ofirraa kaasan wallaaluudha. Kachachalummaa beektota keenyaa biyya keessaa nu mudataa turetti akka malee aaraa jiraanne. Har'allee warri uummata isaaniif furmaata fidu jedhaman diina jala galanii ijoollee isaanii irratti murtii hidhaa fi ajjeechaa dabarsaa jiran. Sammuun namoota kanaa ega baratanii jalaa bada ta'ee Waaqayyo haa beeku. Garuu yeroon isa kaaniif barnoota ta'an itti qaanfatan fagoo miti. Beektonni keenya biyya alaas dhiyeenya kana waan raajiitti jiru. Abbummaan qabsoo dhaaluuf fiigichitti jiranuu hedduu nama qaanfachiisa. Diinni lafa keenya dhaalaa isaan ammoo qabsoo dhaaluuf lafa ciru. Ani akka nama tokkootti humni kamiyyuu of ijaaree furmaata uummata Oromoof argamsiisuu irratti xiyyeeffatu irraa mormis jibbas hin qabu. Nama dhuunfaallee yoo ta'e waan furmaata jedhanitti amanataanaan uummataaf dhiyeessuun gonkumaa mormii hin qabu. Garuu waggaa 150 boodallee rakkoo hedduu qabna. Hoogganoonni qabsoos hanqina hedduu qabu. Hoogganoonni qabsoos hanqina hedduu qabu jechaa rakkina caalu kan qabsoo uummatichaa fuudhee badu yennaa arginu bira taruun hin taatu. Kanaafan mata duree har'aa kaase. Walga'ileen qabsoo Oromoo qajeelchuuf yookaan araara buusuuf jedhamee gaggeeffamaa jirurraa akka nama tokkootti gammachuu hin qabu. Uummanni kiyyas gammachuurraa akka qabaatu hin fedhu. Maaliif jennaan adeemsa isaatu warra gabrummaa waggaa 150 irraa baratee furmaata waliif soqu osoo hin taane fonqolchaa fi saamicha dhiiga ijoollee irratti taphatamu waan ta'eef ani holola gaggeessaa hin jiru. Garuu beektonni keenya gaddeebi'anii waan furmaata nuuf ta'u wallaalanii karaa hin taane yennaa tarkaanfatan arguun hedduu nama qaanfachiisa. Walga'ii Londaniif maallaqa meeqatu ba'e? Furmaata maaliitus argame? Isa booda maaltu itti fufe? Warri kana yaadan itti milkaa'anii abdii uummataaf dhiyeessan qabu laata? Isaan marii qaama hundaa hirmaachisuu jedhanii ega qopheessanii inni Atilaantaatti of waamu kun immoo maali? Maaliif durumaan yaada tokko hin qabaanne? Waan akkasii akka ittiin fufneef abdii yookaan wabiin maali? Kana adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Inni amma Atilaantaatti gaggeeffamaa jiru doolaara meeqa fixe? Bu'aan isaa maal ta'a? Ammatti anaan kan natti mul'atu qabsichi bakka ga'ee jirurraa itti fufsiisuu maal gochuu qabna qofaatu furmaata jedheen amana. Akka kanaan doolaarri akka malee badaa jiru kun meeshaa fi qallaba waraanaa osoo bitee karaa nuuf hin gabaabsu laata? Qeerroo biyya keessaa dhumaa jiruuf walga'iileen lameen of tuulummaa irratti calaqqisuun kun furmaata maalii fidu? Sa'aatii kanatti maaltu nurraa eegama? Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alatti qeerroo waliin dhaabbachuu akka qabu waamicha kanneen taasisaa turan yaa'ii fi mariin qabamanii argamuun maal irratti? Mee ilaala yaa hooggantoota Oromoo. Ammatti kan biyya keessaa gaggeeffamaa jiruu fi mata dureen kun maaliin wal sima? Wareegama dachaa gaafatamaa jira moo hoogganummaa gaafataa jira? Hooggana Oromoof ta'u eenyutu muuda? Akkanaaf galutti hoogganoota Oromootu walabummaa booda filata. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 40 boodallee hooggana Oromoo ofiin hin jenne. Hooggana qabsoo Oromoo jedhe. Kana jechuun ni danda'a waan ta'eef warri umrii guutuu itti ifaajjan kanneen hanga har'aatti hoogganoota Oromoo ofiin hin jenne maarree har'a jechi kun eessaa dhufe? Furmaata barbaachaaf marii ega jedhamee
mata duree cufamaa irratti mariin maali? Isa booda akkuma waggaa 40 argaa jiraanne ta'a. Isa dhugaa dubbachuuf Oromoon dimokraataa ofiin jenna malee keessa hin jiru. Oromoon warra gadaan bulu jenna malee keessa keenya hin jiru. Beektonni keenya qaamni sadaffaan kan biroo ammoo maal akka qopheeffatan arguuf teenya. Dhugaa hedduu nama qaanfachiisa. Waggaa 5 fi 10 jedhanii shira diinaa raawwachiisuuf imaluun hedduu nama gaddisiisa. Beektonni keenya haalaa fi wareegama baasuu jibbaaf callisuu jiru malee rakkoo guddaan dhalootaaf ta'an isaanidha. Beektota yennaan jedhu muraasa. Kaleessa beektonni biyya alaatti jiganii jiran maaliif qabsoo kana keessatti sagalee tokkoon hin hirmaatanii jennee of gaafachaa fi walii keenya gaafachaa turre. Har'a deebii quubsaa argannee jirra. Dhiigaan Oromoo ta'uun gonkumaa amala habashummaa akka hin injifanne ifatti argaa jirra. Warri waan kana of keessatti injifachuu hin dandeenye wareegamaa fi dhiiga ijoollee bishaaniitti makuun hin ta'u. Warri waan gaggeeffamaa jiru kanarraa abdii guddaa horatan waa hedduu jechaa fi katabaa jiru. Ani akka nama tokkootti ofitti amanamummaan gorsuu waa tokkollee akka hin jirredha. Shira harka dheeraa adda bilisummaa Oromoo irraa uummata galagalfatanii hojii biraa itti fufuu qofaatu mirkanaa'aa jira. Walga'iin furmaata jedhamee gaggeeffamu hundinuu gonkumaa bu'aa Oromoof fidu miti. Amma beekumsaa fi muuxannoo keenyaa hojjechaa jirru. Waan dursuu qabu hin dursine. Hooggana qabsoo Oromoo kanneen ta'anii fi jibbi wayyaanii fi nafxanyaa qabu kan keenyarraa adda ta'uu qaba. Hanguma diina kana jibbina taanaan kun fayyummaa miti. Diina caalaa hojjennee jigsuuf deemna taanaan kunis maraatummaadha. Karoorri ba'u bifa kanaan ilaalamuu qaba. Hoogganoota qabsoo bakka dhabamsiifna jedhanii saganteeffachuun kakuu waliif seenuun Oromummaadhaaf qeerroo ofii hoogganaan maaliif barbaadu? Hoogganni Oromoo jedhamu kun boru Oromoo bakka bu'ee haasaa wayyaanee waliin taa'amuuf dubbachuu danda'a. Oromoon yoom isaan bakka buufate? Ani namoota fayyaalessummaa gama hundaan arreedaa jirtan ni hojjennaatii qabsoo uummata keessanii gufachiiftu yookaan osoo hin beekne nama waliin hiriirtanii diina gargaartu taanaan ammas irraa of qusadhaan isiniin jedha. Dhaamsi uummata kiyyaa biyya keessaa fi alaa jiruuf qabu daandii eegalte jabinaan itti fufuun ala furmaata biraa akka hin qabnedha. Addi bilisummaa Oromoo dadhabina hamma fedhe qabaatus qaama qalbii qabatamaatti qabsootti jira. Haa jabeeffannu. Dorgommiin hoogganummaa, dorgommiin jaarsummaa uummataan murteeffama. Jaarsummaan kamuu jaarsummaan xumurama malee galii kaayyoo ofiif jaarsummaa barbaachuun miti. Oromoo ofiin jennaan Oromoo ta'anii argamuudha. Amala habashummaa gonkumaa adeemsa Oromummaan walii galuun hin jiraatu. Oromoon bubbee waliin bubbisu waggoota 150 boodallee barachuu dhabee beekumsii fi dandeettiin gabrummaa keessan dantaa ofiif nama fiigsu dhugumatti maraatummaadha. Yoon dogoggore na of kolchaa. Dhaggeeffataa keenya barruu kana barreesseen sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo qalamni kee hin gu'inii hirmaannaan kee dachaa dachaan itti fufuu siin jenna. Horaa bulaa. Dabalataa fi malee yoom abdeetti waan nyaattu dhugaadhaanis qullooftee isa ittiin jiraattu. Haqniyyuu nyaata ta'a maaliif haqarraa nyaattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu. Barni wallaalte malee dhugaan iyyuu soorataa ni jarjartee fi malee gaaf tokkoyyuu ni guufta. Har'a buluudhaaf jettee maaliif of busheessitaa dhaloota booddee keetii maaliif of abaarsiistaa maaliif of abaarsiistaa. Alaagaaf kooluu galtee aantee kee meeqa nyaattee mana gumaa jiraattee taa'een yommuutti yaadu sammuun koo na dhukkubee hojiin kee bar na aarsee na guggubee na aarsee na guggubee. Kunoo gama sanarraan barkara baabiiftuu kunoo asiin kara kibbaa kan ifti ishee mul'atu duumessi garuu kaamsee wallaan sootti kan jirtu kan ba'uuf hurriiqqattuut kan ba'uuf hurriiqqattuut kan ba'uuf hurriiqqattuut. Kunoo ammas garanaan kara baatiif dhiyaa duumessisaa guddatee hanga samiiyyuu gahaa duubaan ifat mul'ata duumessi cabsee ba'uuf ifuudhaaf tattaaffataa ifuudhaaf tattaaffataa ifuudhaaf tattaaffataa. Duumessi kara hundaan nutti marseetu jira garuu duuba isaatiin ifa guddaatu jira. Tariifti kun bahee deebuu keenya nu furaa duumessi nurra darbee ifni nuuf ifu jiraate ifni nuuf ifu jiraate.
waldaa baqattoota Oromoo Yuugaandaa gabrummaa ofirraa kaasuun mirga uumamaa hin sharafamnedha. Uummati kamuu bilisummaan jiraachuun mirga isaati. Biyya isaa irratti mirga guutuu qabaatee jiraachuun akkasuma mirga isaati. Uummati tokko gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo gaggeessuun mirga isaati. Mirga gama lamaaniin jiru kun kennaa uumamaati malee eenyullee akka barbaade sharafee kan namaaf kennu miti. Uummati Oromoo qaama hawaasa addunyaa kanaati. Kanaaf biyya abbaa isaarra bilisummaan jiraachuun yoo mirga biyya abbaa isaarratti of bulchuu hin qabaatin ammoo gabrummaa ofirraa kaasuuf gama hundaan qabsaa'uu fi mirga isaa kabachiisuun mirga isaati. Uummati Oromoo erga gabrummaa jalatti kufee kaasee falmaa gama hundaa gaggeessaa jira. Falmaan gaggeessu kunis dhiibbaa gabroonfattoonni irraan ga'an irraa kan maddu malee lolli amala uumamaa isaa ta'e miti. Addatti dhaloota haaraan qabsoon gaggeessaa jiru sadarkaa kanarraan kan geessise of tuulummaa diinaa malee Oromoon araara lolaa fi jibbiinsa sabootaa qabaatee miti. Sochiin fincila diddaa gabrummaa addunyaatti labsamee aarsaa olaanaa itti baasamaa kanfalamaa jiru kunoo waggaa 11ffaa lakkoofsiseera. Adeemsi diinaa guyyuu rakkoo dhalachaa buluurra hin deebine dhaloota har'aan qormaata guddaa keessa seenee jira. Uummati Oromoo diddaa eegalame kanatti makachuun yookaan cinaa hiriiruun aarsaa gootummaa isaa baasaa kaffalaa jira. Gabrummaan hanga jirutti sochiin gabrummaa jalaa ba'uuf gaggeeffamu gonkumaa raawwatee hin dhaabbatu. Haaluma kanaan koree waldaa baqattoota Oromoo Yuugaandaa waggaa 11ffaa fincila xumura gabrummaa sababeeffachuun dhaamsa itti aanu dabarfachuu barbaade. Tokko, uummati Oromoo gabrummaa jalaa ba'uuf sochiin haala kamiitu gaggeessu dhiibbaa diinii irraan ga'urraa kan madde ta'uu fi dhiibbaa kanaan cabee gabrummaa filatee jiraachuun gonkumaa raawwatee waan hin danda'amneef uummati Oromoo biyya keessaa fi alatti wal cinaa dhaabbatee gaaffii isaa akka finiinsu. 2. Qeerroon Oromoo sochiin isaan itti jiran mirga uumamaan qaban deeffachuuf hanga ta'etti gaaffiin isaanii haqa qabeessa ta'uu hubatamee deebiin hatattamaa akka kennamuuf. 3. Gaaffileen ilmaan Oromoo karaa nagaan gaafataniif deebiin karaa qawwee kennamaa ture jabaatee labsii hatattamaa mootummaan Itoophiyaa dabarsee jiru gama kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi dhaabbileen mirga dhala namaaf falman akkasumas mootummoonni biyyoota gamtoomanii wayyaana irratti tarkaanfii fi dhiibbaa barbaachisu akka taasisan. 4. Ilmaan Oromoo gabrummaa jalaa ba'uuf carraa yookaan filmaata isaan qaban tokkichi mirga of falmuu qofa ta'uu hubachuun beekumsaa fi dandeettii akkasumas qabeenya isaaniin wal utubuun kaayyoo fincila diddaa gabrummaa milkeessuuf gumaacha irraa galmuu akka taasisan dhaammanna. Kabajii fi ulfinni bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'u. Kaayyoon ilmaan Oromoo itti wareegamaniif ni milkaa'a. Injifannoo uummata Oromoo. Waldaa baqattoota Oromoo Yuugaandaa. Dabalataa fi malee yoo mabdeetti waan nyaattu dhugaadhaanis qullooftee isa ittiin jiraattu. Haqniyyuu nyaata ta'a maaliif haqarraa nyaattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu maaf dhugaan hin jiraattu. Barni wallaalte malee dhugaan iyyuu soorataa ni jarjartee fi malee gaaf tokkoyyuu ni buufta. Har'a buluudhaaf jettee maaliif of busheessitaa dhaloota booddee keetii maaliif of abaarsiistaa maaliif of abaarsiistaa. Haala gaaf kooluu galtee aantee kee meeqa nyaattee mana gumaa jiraattee. Taa'een yommuutti yaadu sammuun koo na dhukkubee hojiin kee bar na aarsee na guggubee na aarsee na guggubee. Kunoo gama sanarraan barkara baabiiftuu kunoo asiin kara kibbaa kan ifti ishee mul'atu. Duumessi garuu kaamsee wallaan sootti kan jirtu kan ba'uu furriiqqattuut kan ba'uu furriiqqattuut kan ba'uu furriiqqattuut. Kunoo ammas garanaan kara baatiif dhiyaa duumessisaa guddatee hanga samiiyyuu gahaa. Duubaan ifat mul'ata duumessi cabsee ba'uuf ifuudhaaf tattaaffataa ifuudhaaf tattaaffataa ifuudhaaf tattaaffataa. Duumessi kara hundaan nutti marseetu jira garuu duuba isaatiin ifa guddaatu jira. Tariifti kun bahee
lubbuu keenya nu furaa duumessi nurra darbee ifni nu firu jiraate ifni nu firu jiraate. Kodanii bulchuu alagaan nuuf laate keessa lixee horfee addaan ciccirate malee Oromoon tokkicha wal qoqqooduun beeku alagaatiif takka jilbeenfateen beeku alagaatiif takka jilbeenfateen beeku meeqoota akkas goonaa nu dhaloonni amma konkolchinee galla harcaatu garbummaa konkolchinee galla harcaatu garbummaa ofiin of bulchinaa sirna gadaa qabna akkamitti nuti garbummaan jiraanna akkamitti nuti garbummaan jiraanna bineensa jabanaa inni nu adamsu duusee dhageessisee qaama ciree dhiigsu haadhessee joonjessee hidheessa kallaatti meeqa karaa bulchee hambisee bakkeetti saba koo bittimsee maana kudhanitti ibiddaaf rasaasaan kaan mana hidhaatti saba koo bittimsee maana kudhanitti ibiddaaf rasaasaan kaan mana hidhaatti dinneerraa hoo garbummaa feeneerraa hoo bilisummaa dinneerraa hoo garbummaa feeneerraa hoo bilisummaa bilisummaa bilisummaa. Kodanii bulchuu alagaan nuuf laate keessa lixee horfee addaan ciccirate malee Oromoon tokkicha wal qoqqooduun beeku alagaatiif takka jilbeenfateen beeku alagaatiif takka jilbeenfateen beeku meeqoota akkas goonaa nu dhaloonni amma konkolchinee galla harcaatu garbummaa konkolchinee galla harcaatu garbummaa ofiin of bulchinaa sirna gadaa qabna akkamitti nuti garbummaan jiraanna akkamitti nuti garbummaan jiraanna bahaan isaa ta'uu yookaan kara lixaa Oromoon hundinuu diina ofirraa fixaa dhaabaan isaa ta'uu achiin kara kibbaa Oromoon hundinuu cunqursaa majjibaa garboomanii buluun bartasumaan jiru hanga lubbuun baatu qeerroo lubbuun jiru garboomanii buluun bartasumaan jiru hanga lubbuun baatu qeerroo lubbuun jiru bilisummaaf lolaa yoom taa'ee boqotaa halkan guyyaa lolaa yoom maqaan dhokataa baaf dhiyaan ka'ee diina rifachiisa kaabaaf kibbaan ka'ee itti wal bobbaasaa keessattis dhalattis cimseera tokkummaa ichisee garmaame lolatti wal waama keessattis dhalattis cimseera tokkummaa ichisee garmaame lolatti wal waama 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 dinneerraa hoo garbummaa feeneerraa hoo bilisummaa dinneerraa hoo garbummaa feeneerraa hoo bilisummaa 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 bilisummaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanuma turtiin waliin gootaniif garanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa injifannoo uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaati.